Ijuken bari naga wara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kormi naga ala warri naga lor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga wagi robe ala tambaragu lendo mergede ogolegu naga wagi nugu lor naga ya katisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya panega naga ni olega mijay karra mijay tana mijay Yoya harka fuure daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show nageenya badhaadha. Sagantaan qaanqee show torbanetti guyyaa tokko isiniif dhiyaachaa turte yeroo gabaabduuf qilleensarraa dhabamtee turte amma tokko jettee qilleensarratti deebiteeti. Akkuma aadeffanne maatii qabsaa'otaaf qabsaa'ota durii kan amma haala yeroo irrattis artistoota Oromoo biyya alaa biyya keessa jiran mara ni dubbifna. Egaa sagantaa guyyaa har'aa qabutti tun hin dhiyaatin bara durii jaarsatu haadha manaa fuudhee jedhan. Jaarsi haadha manaatuma qabuutu mucaa angafa argate maqaa badhaasaa jedhee moggaase. Mucaa lammaffaa argate mas maqaa badhaasaadhuma jedhee moggaafate. Sadaffaa argate sadanuu badhaasaa jedhee moggaafate. Jaarsi dulloomee dadhabee du'a jala ga'ee boqochuuf gaafa jedhu maanguddoo biyyaa ollaa jiran hunda isaanii waamee akka gootanidha. Jaarsi warra durii kun qabeenya qaba. Qabeenya koo badhaasaa naa dhaalu egaa ani deemuu kootii nagaatti jedhee nagaadhaan mateetu dhaalasaa badhaasaaf kennee jaarsi dadhabe. Maanguddoon biyyaas walitti yaa'anii haati manaas dhuftee firri haadha manaas hundi namni dhufanii jaarsa utuu gara awwaalchaatti fuudhanii deemin dura egaa dhaamsa dhaammatee deeme. Dhaamsi isaa qabeenyi koo badhaasaan haadhaalu waan jedhe badhaasaan kun nama tokko utuu booda waliloliin qabeenya kana badhaasaaf laannaa jedhanii maanguddoon ta'anii badhaasa kottu gaafa jedhan ijoollee sadan keessaa sadanuma isaanii dhaqe. Lakkii badhaasaan jedhee jedhan maanguddoon sadan isaanii badhaasaadha. Ati eenyu maqaan badhaasa? Atoo eenyu maqaan badhaasa? Atoo eenyu maqaan badhaasa? Sadanuu badhaasaa ta'e. Maanguddoon qabeenya kana nama kennaniif dhabanii baay'ee dhiphatan. Ennaan maal goona jedhanii baay'ee irratti dhiphatanii utuma mari'atanii namni gabaabduun haasaan dhabdu malan dhabu tokko gabaabaan keessaa yaadan qabaa jedhanii dhaqaatti qoraan guuraa fidaa jedheen. Hundi dhaqanii qoraan guuranii tuulan mana bira. Tuulanii reeffa jaarsaa fuudhee kottereen gurbaata tokkoon badhaasa kottereen. Reeffa abbaa keetii kana abbaan kee jiraa duwwaa miti du'aan isaa yookiin akkas nu cinqaa jira gubachuu qaba hin gubnaa jedheen. Lakki hin guboon reeffa abbaa kootiin guba jedheen inni didee gurbaan deemate jedheen isa tokkoon kottereen atoo jedheen gubi. Inni kunis hin dida ani hin gubu jedheen reeffa abbaa kootii. Inni sadaffaan dhufe tole kirbiitii naa kennaa kaayiree reeffa abbaa gubuu kee dhaabi ittiin jedhan. Haadha manaa waamanii kotteraniin. Eessaa fidde gurbaa jennaan. Ittee lafa laalteetu gaaf tokko isaantu hojiidhaaf biyya biraa deemanii turaniitu abbaa caalii warra ollaatti kennu isaanitti hangufadhee jette jaartiin. Hannaan dhufe jechuudha gurbaan. Akkasiin abbaa caalee kottu mucaa kee fudhanii qabeenya isaa lamman kana ijoollee lammaniif kennanii namni durii tooftaadhaan dubbii hiika. Egaa ergaa baay'eetu biyya keessaa nu qaqqabaa jira. Ergaan nu qaqqabu qabsoon biyya keessaa waggoota sadan as hedduu shaffisee qeerroo bilisummaa Oromoo harka galee biyya keessatti lubbuu baay'een aarsaa baay'een kaffalame hedduun mana hidhaatti galan. Dargaggoonni Oromoos hayyoonni Oromoo maanguddoon Oromoo hedduun lubbuun dhabameera. Kanan gaafa jiru qabsoon waggaa sadii asitti jalqabeetu hin taane waggaa sadii asitti ispiidii dabalaa dhufe jechuudha. Qabsoon biyya keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo aarsaa hedduu kaffalaniiru. Aarsaa hedduun kaffalame kana keessattis Oromoodhuma ta'anii mootummaa kana keessatti warri hojjetan hedduun sabboontonni ilmaan Oromoos baba'uu eegalaniiru. Kun bu'aa uummata keenya bu'aa qabsoo biyya keessatti gaggeeffameedha. Har'a yeroo itti mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaatiif antummaa uummata qabaatee poolisii naannoo Oromiyaa gara sabaa godhanii jijjiirama guddaa biyyattii keessatti fiduudhaaf karoorfatanii jalqaban kana keessas hiriirri ammaa yeroo ammaa kana deemaa jirus dhiqoo isaaniin gufachiisuudhaaf isaan dura dhaabbachuuf shira xaxamee
fakkaataa hiriirri kun utuu yeroodhaaf qabbanaa jedhanii namoonni baay'een biyya keessaa nu barreessaa jiru. Gama qaanqee showuutiin nu dabarse waan naan jedhaniif namoota hedduu waan ta'eefan sagaleen uummataa ukkaamamuu qabu. Kanaafan gama keessan fide. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi poolisiin Oromiyaa akkuma miidiyaa adda addaa irratti argaa jirtan yeroo ammaa kana aantummaa uummataa qabaatanii gara uummataa goranii jiru. Isaaniif carraan haa kennamu. Kana gaafan jedhu qabsoo dhaabne isaan duwwaatti gannee teenyatu hin taane gama dandeenyeen godhaa fincilli yeroo ammaa yookaas hiriirri yeroo ammaa ta'aa jiru kana keessatti immoo isa yoomii caalaa immoo mootummaan wayyaanee keessa galee uummata jeequudhaaf waan jiruufi hiriirri kun xiqqoosee tasgabbii godhaatii mootummaa naannoo Oromiyaa poolisoota Oromiyaa yeroo ammaa aantummaa uummataa qabanii uummata Oromootiif hojjechaa jiran kana isaanii wajjin taane qabsoo keenya hashaffisiifnu isaan irratti bobba'uurra isaaniin hamachuu isaaniin komachuurra isaanii wajjin haa wajjin carraa halaannuuf. Kanaaf dargaggoonni Oromoos bakka jirtan hundumaadha hojii boonsaa kanarratti hirmaadhaa isiniin jedha. Marti naannoo keenya nutti dukkanaa'e nu sosodaachisa. Beelofnee dheebonne waa fedhus garaanii soosa'e danda'e hin fudhanne harkini. Nuti dhiiga tokko gargar hin facaanu fayyuun keenya nolu gaaf tokko waliini. Nu yaamti har'as daranii iyyite gabrummaan dhalamte baanda boolamte biyyi keenya nututti aana eenyurraa daganna. Nu yaamti har'as daranii iyyite gabrummaan dhalamte baanda boolamte biyyi keenya nututti aana eenyurraa daganna. Akkalmaan bineensaa jajallaa nu keessa keenyumatti tumsee nu gabroonfachiisee dur qawwee qofaani bitamnee boortatte har'a nu bukaasu dabalamee irratti mirgi nu bulqamee maqaan nu waqamee nu falmata dabna kan bir dabalamee nu falmata dabna kan bir dabalamee keenyumaan nu gorsee hidhannoon nu goobsee diina keenyaaf tumsee nu gabroonfachiisee dur qawwee qofaani dirqamnee boortatti mirga baabiyyummaa bulqamnee dirreetti Oromiyaan keenya kaleessarraa boru kan nutti wadaaqu abbaan biraan jiru kan nutti wadaaqu abbaan biraan jiru kan nutti wadaaqu abbaan biraan jiru kan nutti wadaaqu abbaan biraan jiru. Hayyee Daawit Mokonnin wallee kee kanaaf hedduu si galateeffannaa horii bulii ulfaadhu. Gara Dr. Heenoo Gabbisaatti isin deebisa. Peace qaanqeen show keessan kooti kan hunda keenyaati. Abbaan fedhe bakka fedhe jirtan ilaalchi siyaasaa isin hin golguu amantiin isin hin golguu bakka dhalattan isin hin golguu qaanqee showun dhuftanii haasa'u dubbachuun karaan yoomiyyuu isiniif banaadha. Henook yeroo lammaffaatiif gama qaanqee showutti afeerraa si godhame kabajdee na argamuu keetti hedduun si galateeffadha baga nagaan dhufte. Galateeffadha. Mee Henook yeroo ammaa kana wanti Oromiyaa keessatti deemaa jiru waa'ee hiriira nagaa bal'aatu deemaa jira. Hiriirri nagaa kuni namoota gara lamatti addaan baasee jira. Mee ati akka xiinxalaa siyaasaa akkasumas akka ogeessa hayyuu tokkootti akkamitti ilaalta Henook? Gaaffii gaariidha kun namoota baay'ee kan wal falmisiisedha. Haa ta'utii garuu falmii fi wal dhabdee yookaan waliigalteen adeemsuma uummata tokko keessa waan jirudha.
akkamitti ilaalta gaaffii jedhuu fi akka lamatti ilaala ni jalqabaa. Namni kamiyyuu Oromoon keessumatti immoo Oromoon uummata miidhamedha. Uummata dararame waan ta'eef karaa irratti ba'ee sagalee isaa dhageessuun mirga isaati. So mirga kana immoo yeroo barbaadetti bakka barbaadetti hojiirra oolchuuf wanta isa daangessu hin jiru, wanta isa dhorku hin jiru. Garuu inni lammaffaan fi qabxii baay'ee barbaachisaan yeroo ammaatti hiriirri kun qindaa'uunsaa faayidaansaa kaayyoonsaa tarsiimoon hiriirri kun ittiin qindaa'u akkamitti ilaalamuu qaba. Gaaffii uummanni keenya yeroo ammaatti gaaffii siyaasaa, gaaffii dinagdee gaafate bakka aangoo keessatti hiriirri yeroo ammaa qindaa'ee jiru haala kamiin ilaalama. Deebi'ees immoo haalli siyaasa biyya sanaa guyyaadhaa guyyaatti jijjiiramaa jira. Akkuma hundi keenya beeknu dhaabbati yookaan jaarmaan OPDO jijjiirama adda addaa agarsiisaa jira. Jijjiirama kana waliin adeemsi falmii yookaan immoo adeemsi mormii uummata keenya gaggeeffamuu qabu. Jijjiirama kana waliin akkamitti wal simatee deemuu qaba kan jedhu irratti xiyyeeffannoodhaan ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dhugaan lafa jiru tokko jaarmaa OPDO kaka'umsa adda addaa akka agarsiisan hundi keenya quba qabna. Kun wanta encouraged ta'u yookaan immoo wanta galateeffamuu qabudha. Uummannis hiriiree gaaffii ni akka jaarmaatti kaasne gaaffii kana gaaffii uummataan furan erga jedhanii uummannis gaaffii sana sirna qabeessa karaa sirna qabeessa ta'een gaaffii sana dhiyeessee deebii gahaa argachuuf mirga qaba. So wanti jiru wanti ilaalamuu qabu warri biyya bulchaa jiran keessumattuu OPDO'n jechuudha. Gaaffii uummataa hin deebisnaa isa deebisuu hin dandeenye immoo mootummaa federaalaa wajjin dubbanna gaafa jedhan uummanni kan gochuu qabu yoom akka isaan deebisan qabiyyeen deebii kanaa yookaan immoo kontentiin qabsoo kanaa maal akka ta'e jaarmaan sun akka lafa kaa'u uummanni eeguu danda'utu irra jira. Haa ta'uutii garuu gaaffiin tokko kan jaarmaa OPDO deebisuu hin dandeenye gaaffii hedduu jira. Fakkeenyaaf waa'ee hidhamiinsa siyaasaa yookaan immoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa kan akka Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa irratti warri OPDO humna qabu moo humna hin qaban kan jedhu kun baay'ee wanta yaaddessaadha. So uummanni keenya karaarra ba'ee mormii isaa dhageessuun mirga uumamaan qabu ta'eetu jiru. Haala tarsiimoo waliin yookaan immoo haala istiraatejik ta'e waliin immoo wal tumsiisuudhaaf keessumatti immoo egaan akkuma hundi keenya dhagaa jirru mormii kana keessaa kan quba qabu yookaan kan harka qabu diina jedhama. Diinni eenyu akka ta'e ifatti wanti lafa taa'ee hin jiru. Let's assume diinni mormii kana keessaa harka qabu diina wayyaanee yookaan immoo namoota security wayyaaneeti haa jennu. Security wayyaanee kun harka keessaa yoo qabaatan iyyuu uummanni xiyyeeffannoodhaan namoota kana eeguu danda'utu irra jira. So egaan kun dubbii prioritiiti. Dubbii mirga mormuu fi dubbii mormiin kun akka hijack hin taane mormiin kun dantaa biraadhaaf akka hin oolle haala kamiin kana wal tumsiisuun danda'amaa isa jedhudha. Itti gaafatamummaa guddaan kan jiru mootummaa irraa eegama. Itti gaafatamummaa guddaan maaliif uummanni Oromoo uummata waggaa 27 duwwaa osoo hin taane waggaa 100 oliif uummata dararamaa dhufee as ga'eera. So emotioniin uummataa, kaka'umsi uummataa, paashiniin uummata Oromoo yeroo ammaa sadarkaa guddaarra jira. Emotionii kana kontroolii gochuun uummanni Oromoo kaan ijoollee isaatti du'ee, kaan warra isaatti du'ee, kaan manidhaa keessa jira. Kanaan manatti ol deebi'aa jechuun isaan tokko baay'ee rakkisaadha. Garuu mormiin kun immoo dantaa wayyaaneetiif akka hin oolle utuu uummanni hin beekin wayyaaneen mormii kana gara biraatti jijjiirtee lammiilee adda biraa irratti xiyyeeffachuudhaan mormii uummata Oromootu lammii biyya adda biraatti xiyyeeffachaa jira kan jedhu naareetiif sanas keessaa baasuuf waan barbaadduuf wayyaaneen kanas dammaqiinsaan eeguun barbaachisaadha. So gaaffiin uummanni Oromoo yeroo ammaatti ofii deebisuu qabu dantaa kana lachan akkamittiin wal bira qabee deebisuu danda'a isa jedhu. Kana xiinxaltoota siyaasaa yookaan immoo namoota waa'ee siyaasaa gadi fageenyaan beekuu fi dhiisaa nama siyaasaa miti. So akka nama dhuunfaa tokkootti opinioniin kiyya maaloodha yoo jette I think opinioniin kiyya yeroo ammaatti uummanni Oromoo waggaa 3 guutuudhaaf mormii gaggeessaa ba'eera. Yeroo kanatti yeroo muraasaaf torban 2-3 ta'uu danda'a, ji'a tokko ta'uu danda'a. Yeroo itti deebi'ee rituulii of godhu ta'utu irra jira uummanni Oromoo. Irreechaan reefuu raawwatee torban 2 dura raawwate irreechaan. Sanatti deebina eenoo uummati Oromoo maal gochuu qaba kan jedhu gara dhumaa irratti nan deebisa.
amma xiyyeeffannoon keenya waa'eedhuma hiriira kana haa ta'u hiriira kana amma gaafa diinatu itti gargaarama jennamu diinatu qopheesse jenneedhuma akkasittiin bakkeetti dhiisu wayya. Hiriira kana diinatu qopheessee fi diinatu itti gargaarama kan jedhu I think gaaffii seera qabeessa waan ilaalamuu qabudha. Diinatu qopheesse jechuun na rakkisaan akka nama tokkotti maaliif uummanni Oromoo kumaatamaan gaafa karaa irra ba'u ofiisaatii wal ijaaree hin jiru jechuun rakkisaadha. Diinatu uummata Oromoo ijaaree jira jechuun rakkisaadha. Kun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'utii garuu kaka'umsaa fi immooshinii uummanni Oromoo yeroo ammaatti qabutti gargaaramtee diinni insaayit gochuu danda'u yookaan immoo instigeet gochuu danda'u. Mormiin kun gara hin barbaachisnetti akka deemuuf insaayitimeentii adda addaa geggeessuu danda'u diin wayyaaneen kana gochuu dandeessi. Amantaan koo kan itti amanu uummanni genuinely mormii kana geggeessuuf gaafa ba'u wayyaaneen immoo naareetiivii addaa as keessaa baafachuu barbaaddi. Tokkoffaa naareetiivii lama keessaa fudhachuu barbaaddi. Naareetiiviin jalqabaa hoggansi OPDO amma yeroo ammaatti biyya keessa jiru Oromiyaa bulchuu hin dandeenye. Hoggansi kun jaallannus jibbinus haga tokko kaka'umsa uummataa waan qabu fakkaata. Dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu inni ilaalama yeroo bubbulee ilaalama. Itti fufiinsaan kaka'umsi isaanii kun itti fufiinsaan hin argama kan jedhus bubbulee kan ilaalamudha. Haa ta'uti garuu wanti jiru tokko lammaa fi tiimiinsaa haala kanaan duraarraa adda ta'een kaka'umsi uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo deebisuuf waan isaan agarsiisan sun jira. So wayyaaneen namoota kana aangoo irraa kaasuudhaaf yookaan Oromiyaa bulchuu hin dandeenye. Oromiyaanii ungovernable ta'eera. Bulchiinsi Oromiyaa keessa jiru haala yeroo ammaa jiru bulchuu hin dandeenye. Kanaaf ka'uu qaba isa jedhu dhugoomsuudhaaf keezii biildii gochuudhaaf hiriirri kun gara hin barbaachisnetti gara directionii hin barbaachisnetti akka deemuuf wayyaanee insaayitii gochuu dandeessi. Gooteettis immoo kun wanta shakkii qabu argineera. Dhugaadha mootummaan wayyaanee gama mataa isaatiitti deeffachuudhaa fi uummata Oromoo akka uummata nagaan barbaanne akka jeequmsa godhuuf gochuudhaaf wanti tattaaffiin godhamu hiriirri ammoo na ergi Oromoon ba'aa ture keessaayis kan mootummaan wayyaanee ittiin gargaaramin hin jiru. Fakkeenyaaf naannoo Hambootti yoo hiriira ta'e yoo agartee ta'e hoteela namootaa kan gubatanii Shaashamanneetti immoo qonnaa tiraakteroota hedduu gubachaa ture. Sana keessas akkasuma gargaaramaa turan. Isa kana garuu maaltu adda godheedhaan kan hin jechaa jiru. Yeroo isa kanaan duras miti mootummaan wayyaanee kun itti gargaaramaa turan. Sirriidha. Kanaan duras hiriiruma hundumaatti hin gargaaramu. Garuu outcome isaatu adda. Waan isaan hiriira kana keessaa barbaadantu yeroo ammaatti adda. Kanaan dura hiriira kanaan duraa irratti waan isaan gargaaramaa turani uummata Habashaa yookaan uummata Hamaaraa ittiin sodaachisuudhaaf Oromoon isin fixuudhaaf qabeenya keessan fixuudhaaf ijoollee keessan fixuudhaaf wal lolchiisuudhaaf jechuudha. Kanaaf kan isaan yeroo baay'ee itti gargaaramaa turan. Deebi'ees immoo uummatoota foreign investoroota warra qabeenya investmentii Oromiyaa keessaa qaban warri Oromoo kunoo qabeenya keessan balleessaa jiru kan jedhu sana uummata Oromoo imeejii dogoggoraa kennuufiif. Inni ammaa garuu adda. Inni ammaa outcomeen wayyaanni yeroo ammaatti barbaaddu hiriira kanarraa isa kanaan duraarraa adda. Maanni addummaan isaa yoo jenne akka argaa jirrutti hooggansi amma Oromiyaa keessa jiru xinnoo see uummanni hooggansa sappoorti gochaa jiru fakkaata. Hooggansi kun dadhabina mataa isaa iyyuu haa qabaatu malee. Kun wayyaaneedhaaf kufaatii guddaadha. Oromoodhaaf uummata Oromootiif bulchiinsa yookaan hooggansa Oromiyaa keessa jiran walii gale jechuun wayyaanee aangoorraa kaasuudhaaf sadarkaa tokko deemameera jechuudha. Kanaan dura OPDO'n uummata mootummaa wayyaanee bakka bu'uudhaan Oromiyaa keessaa bulchu turan. Amma garuu uummatuma bakka bu'anii federaala irratti falmii waan geggeessuu danda'an fakkaata. Kun wayyaaneedhaaf kufaatii guddaadha. Kanaaf outcome wayyaanni yeroo ammaatti barbaaddu akka namatti mul'atutti hooggansa kana completely dismantle gochuudha. Hooggansi kun uummata Oromootiif hooggansa barbaachisaadha. I don't know. Yeroo bubbullee waan arginudha. Maaliif booddee dhufnee hin dubbanna waa'ee Baqqalaa Garbaa fa'aa waa'ee Mararaa Guddinaa fa'aa. Baqqalaa Garbaa fa'aa Mararaa Guddinaa fa'aa maayilaa keessa kaa'anii hooggansi kun hooggansa uummata Oromoo jechuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'uutii garuu waa'ee Oromummaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee qabeenyaaf dinagdeedhaan Oromoo aangessuu kan dubbatan waan ta'eef hamma tokko encouraged ta'uu qabu. So outcome wayyaaneen mormii kanarraa barbaaddu kan hooggansa kanaaf uummata walitti buusuudhaan walitti dhufiinsa kanaan dura ji'oota muraasa keessa argame sana
addaan kutuuf ta'uu danda'a. Kanadha kan adda godhu wanta dantaa wayyaanee mormii kanarraa barbaadu. Kanaan dura bara Muktaarfaa bara Abbaa Duulaafaa wayyaaneen bulchiinsa yookaan hoggansa bara sanaa kaasuu hin barbaanne. Maaliif hoggansi sun guutummaa guutuutti dantaa wayyaanee bakka bu'u waan ta'eef Oromiyaa keessatti. Dantaa uummataa osoo hin taane dantaa wayyaanee bakka bu'u. Amma garuu hoggansi Lammaa Magarsaa dantaa wayyaanee completely bakka bu'a jechuun rakkisaadha. Dantaa uummata Oromoos immoo completely bakka bu'a jechuun rakkisaadha. Maaliif Mararaa Guddinaatii fi Baqqalaa hidhaa keessee maali dantaan uummata Oromoo? Sun controversialidha jechuudha. Garuu hoggansi amma jiru adda ta'uu isaa agarra. Ayyee hedduu galatoomne Henook. Mee daawwattooti keenyas kallattiin kan si daawwachaa jiranii egaa Henook shubbisas illee jaallatta sirballee jaallatta. Afaan sablammootaatiinis wallis shubbista. Mee sirba maal afeeru? Sirba Eertiraa laafee ta'ee jedhee qabaachuu dandeessaa dhiisuu dandeessaa. Sirba maalan jiraadhaa fi jirra kan jedhu kana keessaa tokko filtee yoo naaf feesee rakkoon qaba. Haa ta'u jirraan si afeera maalan jirraan waggaa darbee amma jirra garuu Oromoon amma jirra. Hedduu galatoomii daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show egaa wallee warra ollaa keenyaa isin afeeruudhaaf amma hin dandeenye garuu kana caaluun isin afeera. Isa kanaan dura Henook ittiin shubbisaa ture sanan qabu jechuudha. Walitti deebine wallee kana booda. Bari arguuf garaanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui. Afkiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha jirra kunwar allee jirra kana mammoo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarraa jakaa erga buqqeen dhagaa cabse mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadama boolla keessa teesse boolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyafatanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa citaa si fudheen gincii koolixa si fudheen gulli soolixa si fudheen dadar koolixa si fudheen shaallaa koolixa si fudheen shukuutii lixa si fudheen sabbataa lixa si fudheen awwadaa lixa shiranii isaa dhodhorsisanii
Akkan sirraa cituuf yaadadhi maal godheen an sirraa citu maal godheen an sirraa citu si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa ulee horaa koon si lixa si fudheen naqqambee lixa si fudheen manchaaraa lixa si fudheen shaashee koolixa si fudheen udar koolixa si fudheen bampich koolixa si fudheen nanjoo koolixa si fudheen hammayya lixa Bulle bari arguf garanu bal'ise yaanui ya wa irraanfachuuf ya wa irraanfachuuf ya wa irraanfachuuf yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui ya wa irraanfachuuf yaanui Baay'inni rakkoodha furmaata mataansaa harreen baadiddee taate harree diida qambar sadii cabseet qotiyyoon gafarsaa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa hammeen nulee mataas injiraan ajjeesa jirra 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 kunuar allee jirra kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse mul'ata deeminaan jedha dukkana timse mamma kana mammo aksisa raaji bara kana yaadama bolla keessa teesse bolla qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyya hatanii akkan sirraa cituuf yaadadhi maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen meettaa koolixa si fudheen horroo koolixa si fudheen walii soolixa si fudheen ginnir koolixa si fudheen roobee koolixa si fudheen dhimman koolixa si fudheen sulultaa lixa shiranii isaan doorsisanii akka sirraa cituuf yaadadhi maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen dodolaa lixa si fudheen beekii koolixa si fudheen jadduu koolixa si fudheen maqii koolixa si fudheen gaaleessa lixa Cukkaalaa koolixa si fudheen giddoo koolixa gambi dolloo koon si lixa si fudheen amboo koolixa si fudheen cillee moolixa si fudheen finfinnee lixa si fudheen shaggar koolixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin si lixa si fudheen oromiyaa lixa yabbaa kootiin hayyee daawwattoota keenyaa wallee kanatti akka bohaartan akkatti gammaddan abdii guddaan qaba filannoon isaa aktivisti yookiin dooktar Henook Gabbisaa irraati
Heno kamma seddun sigalate fadega heno kum jedhee man suwama isee fuunduraa sana biraanan bisa. Please don't. Yeah, call me Henok, man. Henok kuma jedhina waami. Atau akkasumatan suwama. Mee Henok yeroo baay'ee mooti waa'ee obbo Lammaa Magarsaa kan amma akkuma sila dubbachaa turte waa'ee Dr. Maraaraatii fi waa'ee obbo Baqqalee wajjin walitti qabsiiste yeroo baay'ee hin barreessita komiin kee. Uummanni Oromoo akkuma laallu yeroo ammaa hedduminaan biyya keessaa aktivistoota gama tokko tokkoon akka isaanii wajjin jiran mul'achaa jira. Ati gama kamiin jirta? Ndee gartamoo akkam? Obbo Lammaa. I think gamaaf gamana waan jedhu natti hin fakkaatu. Hundumtuu yaaduma wal fakkaataa qaba. Saayidoonni kiyyas, kooligoonni kiyyas yaaduma yaada Oromoo fi Oromoo hangessuudhaaf amantaan keenya, beliefin keenya political interest tokko duwwaa jira. Kunis maali? Uummata Oromoo hangoo qabsiisuudha. Lefties ta'ii, right wingii Oromoos ta'ii, left wingii Oromoos ta'ii, at the end of the day, Oromoon biyya isaaf lafa isaaf qabeenya isaa bulchachuu akka qabu hundumtuutti aman. So principally kana yookaan immoo ideology kana gara President Lammaa Magarsaatti yoo fidne sila akkuma si tuqu yaala President Lammaa Magarsaa adda warra kaanirraa warra kanaan duraarraa adda. Garuu kan adda ta'e Lammaatu adda ta'e malee jaarmaya sana miti kan adda ta'e. Jaarmeen suni sirnuma wayyaanee yookaan sirnuma OPDO keessa jira. Hoogganaan yookaan immoo bulchiinsi jiru adda ta'uu danda'a. Muktaarirraa adda, Lammaa Magarsaa Abaadullaa Gammadaarraa adda, President Lammaa Magarsaa jechuudha. Haa ta'uutii garuu addummaan kun addummaa nama dhuunfaati moo addummaa jaarmaya siyaasaati yookaan immoo addummaa sirna siyaasaa sanaati kan jedhu gadi buusnee ilaaluu danda'u nurra jira. Lammaa Magarsaa bor aangoorraa ka'uu danda'a. Lammaa Magarsaa bor dhukkubee du'uu danda'a. Lammaa Magarsaa bor jiraachuu dhiisuu danda'a for any reason nama waan taaneef mortaalii waan taaneef jechuudha. So Lammaa Magarsaa osoo amma OPDO irra hin jiraanne yookaan Oromiyaa bulchaa hin jiraanne haalli jiru maali kan jiru yoo xiinxalle haala kanaan duraati haala Muktaar Kadir beeknaa jechuudha. So an hojii haga irratti President Lammaa Magarsaa agarsiise tokko wanti inni encourage godhu yookaan appreciate godhu kutannoodhaan sodaa tokko malee uummanni kun uummata sarbameedha, dararameedha, mirgi isaa deebi'uu qabaa jedhee nama haasa'u. Kun baay'ee adda. Kanaaf hundi keenya harka walitti rukutuu fi qabna. Lammaffaan qabsoon uummata Oromoo diina baay'ee qabaa'edha. Kanaan dura diinni uummata daayaspooraa jiru loltuu uummanni Oromoo qabu yoo jiraate yookaan immoo waa'ee Oromoof Oromummaatiif nama falmuudha. Diinni kanaan dura. Amma garuu diinni akkaataa itti Lammaa Magarsaa defaanii godhu jijjiirameera. Kun jijjiiramuun kun maal agarsiisaa? Aantummaa namichi kun yookaan President Lammaan uummata Oromootiif qabu agarsiisuu danda'a. Haa ta'uutii garuu viizhinii yookaan mul'ati Lammaan akka nama dhuunfaatti uummata Oromootiif qabu institutionalized ta'ee jiraa kan jedhu ilaaluu danda'u nurra jira. Mul'anni kun gadi qabatee haga kaabinee godaatti, haga ga'aanaatti, haga gandaatti Oromoon aangoo akka qabu, wayyaaneedhaan buluu akka hin qabne, habashaadhaan buluu akka hin qabne, Oromoon sodaa tokko malee ofiisaatti dhimma isaarratti akka murteessu, akka Lammaa Magarsaa itti amanu, kaabineen gandaatiif aanaa kanatti amantii kun maaltu nu geessaa? Ilaalchi Lammaa Magarsaa institutionalized ta'ee hamma godaatti gadi bu'eeraa hin buune. Haga kana hin hojjennetti hoggansi tokko ciminnisaa maal fakkaata kan jedhu gaaffii jala buusaa jechuudha. So egaan an hojjaa amma har'aatti President Lammaan hojjete tokko tokko kan encouraging kan ta'e ituu jiruyyuu sodaan gara fuulduraatti jiru maal akka fakkaatuun si ibsa jechuudha. Tokko kana lammaffaan immoo ilaa uummanni Oromoo kan beekuu qabu yeroo hundumaa gaaffii siyaasaa uummata Oromoo kan deebisuu danda'u jaarmaya tokko duwwaa miti. OPDO duwwaa miti, ABO duwwaa miti, OFC duwwaa miti, yookaan KAO duwwaa miti, yookaan ODF duwwaa miti. Gaaffii siyaasaa uummata Oromoo kan deebisuu danda'u abboota kana hundumtuu roolii mataa isaanii qabu. Rooliin isaanii kun complement wal godha, supplementii wal godha. Uummanni keenya kan inni yaaduu qabu. OPDO'n yookaan jaarmee OPDO Oromaa jiru roolii mataa isaa danda'ee taphata. Risoorsii of harkaa qaba, mootummaa of harkaa qaba, biirookaasii of harkaa qaba. Garuu qabsoo uummata Oromoo galmaan ga'a jedhee uummanni yaadu yoo jiraate dogoggora. Kun naturally haalli qabsoo adeemsa qabsoo akkasitiin hin hojjetu.
qabsoon fiigicha dullaa wal irkaa fuudhaniiti. So President Lammaan akkuma siif tuqe qabiyyeen qabsoo inni jedhee dubbatu yeroo baay'ee maali? Konteentiin isaa maali? Galmi qabsoo maali? Amma kanaan dura opiidiyoon waa'ee qabsoo naasa'ani. Amma garuu qabsoon uummata Oromoo bakka ga'u qabaa. Eessa bakki qabsoo uummata Oromoo? Galmi isaa maali? Qabiyyeen isaa maali? Kun uummataaf ifa ta'uu danda'uutu irra jira. Tokko. Lammaffaan wal dhabdeen jaarmee opiidiyoo yeroo ammaatti qabu federaala keessatti wal dhabdeen namoota dhuunfaa wajjin immoo fakkeenyaaf kontiroobaandist jeneraalota wayyaaneetiin kontiroobaandist jedhan warra nagadanii karaa Sumaaleerra karaa Cinaaksanirra warra nagadanii wal dhabdeen kun opiidiyoodhaaf uummata jeneraalota wayyaanee kan ritaayar godhan gidduudha moo opiidiyoodhaaf jaarmee opiidiyootii fi jaarmee wayyaanee gidduutti wal dhabdeen kun institutional conflictidha jechuun barbaade. Wal dhabdeen yeroo ammaatti jiru institutional conflict yoo ta'e opiidiyoodhaaf wayyaanee gidduutti sun waan guddaadha. Bilisummaan Oromoo dhiyoodha. Garuu sodaan koo conflictiin amma jiru Lammaa Magarsaa fa'aa motivate kan godhee akka isaan ganamaa galgala hojjetan kan gochaa jiru wal dhabdee isaan namoota dhuunfaa wajjin qaban natti fakkaataan akkan taa'e yaadutti. Namoonni dhuunfaa kun jeneraalota wayyaanee warra ritaayar godhanii miliyoonaan nagadanii warra meeshaa gurguran warra qarshii forjidii hojjetan warra kontiroobaandii adda addaa gurguran. Kun gaaffii uummata Oromoo deebisuu danda'a? I don't know. Namoonni dhuunfaa sun sunumayyuu kan uummata Oromoo garboomsee namoota dhuunfaa sun miti. Sirna isaaniitu uummata Oromoo garboomsee jira. So jaarmee opiidiyoo falmiinsa lollisaa sirna wayyaanee yookaan immoo sirna jaarmaa TPLF yookaan jaarmaa EPRDF yoo ta'e kun it's completely different story kun. Egaan kan hubachuutu nurra jira. Jarris uummataaf ifa gochuu qabu. Iftoomina barbaachisa. Waan tokko asirratti wanti dhaamu barbaadu. Agartee yoo ta'e yeroo baay'ee hoggansi haaraan yeroo ammaatti aangoo irratti dhufe Oromiyaa keessa. Uummata Oromoo tokko ta'a jedhaniitu waamicha dhiyeessu. Baay'ee waan nama jajjabeessudha kun. Uummanni Oromoo wal obbolummaa keessan cimsaa, Oromummaa keessan cimsaa tokko ta'a jedhaniitu waamicha dhiyeessu. Kun waan gaariidha kun amma tuqe. Uummanni Oromoo erga tokko ta'ee immoo maaltu jira? Kun maaliif sii kaasee hariiroon uummata gidduu jiruu fi mootummaa gidduu jiru hariiroo waliigalteeti yookaan contractual relationship jira. Contractual relationship yookaan immoo hariiroo waliigaltee gaafa ta'u gareen lachinuu gareen mootummaatiif gareen uummataa responsibility qaba. Dirqama qaba. Uummanni dirqamni uummatarraa eegamu yeroo ammaatti maali? Tokko ta'uu tokkoomuu Oromummaadhaan yaaduudha. Uummanni Oromoo tokko ta'eera. Dirqama isaa ga'ee isaa ba'eera. Okay. Dirqamni mootummaa immoo maali? Mootummaan immoo dirqama maalii ba'a? Erga uummanni tokko ta'e reciprocal yookaan in response to that mootummaan immoo uummata Oromootiin maal gochuu qaba? Isa kana jaarmee opiidiyoo ifa gochuu danda'utu irra jira. Lammaffaa irratti egaan akkuma amma tuqee responsibility garee irratti nu ba'uu qaban kan isin jedhee jechuudha. Responsibility kun iftoominaan uummataaf ifa gochuu qaban warri jaarmee opiidiyoo kan warri mootummaa Oromiyaa keessaa hoogganaa jiran yeroo ammaatti jechuudha. Haga kun hin taanetti uummataan mormii karaarra hin ba'inaa lubbuu hin barbaachisne yookaan aarsaa hin barbaachisne hin kaffalinaa gaafa jettu uummataan tole jedhee uummanni yeroo manatti deebi'u jecha yookaan immoo orderii yookaan yaada furmaataa mootummaa sana biraa dhagee gaafa manatti deebi'u mootummaan immoo maal godhaa? Mootummaan immoo dirqama isaa sanaaf waan deemsu qabaayidha. Amma sodaan koo tokko. Uummataan mormiin kana baatanii aarsaa hin barbaachisne hin kaffalinaa gaafa jedhamu tole jedhee uummanni eeguu manatti deebi'u. Mormii dhiisee jecha kana kabajee gaafa manatti deebi'u dirqama isaa baateera jechuudha. Mootummaa dhageera. Waan pirezidaanti Lammaan jedhu dhageera. Wanta aktiivistoonni jedhu uummanni dhageera. In response to that uummataaf immoo maaltu godhamuu qaba? Dirqamni it's give and take. Laattee fudhatta. Mootummaaf uummata gidduu relationship hin jiru. Relationship give and take it kun contractual agreementidha kun. So isa kanadha. Uummataaf deebii qabuudha. Yoom immoo
okay deebii immoo okay deebii qabna yoo jedhan gaaffii keessan dimaandii keessan kana hin deebisna gaafa jedhan yoo jedhan immoo yoom deebisan kun ilaalamuu danda'u irra jira ila uummanni Oromoo kan deebi'ee ammas yaaduu danda'u irra jiru barri kun bara 2017 election national election 2020 dhufa waggaa lama walakkaatu osoo kufnuu kaanuu suma tirannuu achi ga'uu dandeenya wayyaaneen ituma bitintirtuutuma kuftuu kaatu lammaa magarsaa Oromummaa cimna Oromummaa tuunutti moo achi ga'uu dandeenya lafa national election sana ga'uu dandeenya and then what maaltu ta'a uummanni Oromoo ganaa ammas EPRDF'dhaan yookaan wayyaaneedhaan ganaa waggaa 5 bitama ganaa waggaa 5 buluu qaba moo lammaa magarsaa fa'aa dursanii amma mana barbaadachuu qaban dafanii dursanii uummata Oromootti karaatti uummata Oromootti makaan barbaadachuun qabani so timelinein kun uummata Oromootiif ifa ta'uu danda'utu irra jira siyaasni Oromoo baay'een isaa siyaasa miiraati siyaasa emotioniidhaan deemuun nurra jiru yeroo ammaatti yeroon kun yeroo addaati yeroo itti consciouslyidhaan reasoniidhaan yookaan immoo sababa irratti hundoofne rationality irratti hundoofne yeroo itti deemu ta'uu danda'utu irra jira yeroon ammaa so isa kanaaf haalli kun haala baay'ee delicate haala baay'ee nama yaaddessuudha haalli hamma jiru so anaan kanatti fakkaata akka waliigalaatti pirezidaanti Lammaa fi tiimii isaa irratti wanti hin qabu tokkoffaa qabsoon isin jettan qabiyyeen qabsoo kanaa maal akka ta'e uummataaf ifa gochuu dimaandii uummataa deebisuu akka danda'utti ifa gochuu lammaffaan uummanni gaafa isin dhagee isin kabajee manatti gaafa ol deebi'u gaafa tokko ta'u isin immoo in response to that maal gochuu fi qabdu uummataaf gaaffii uummanni gaafa deebii argachaa jira gaaffiin kun immoo yoom deebii argata gaaffiin kun waa'ee Finfinnee ta'uu danda'a waa'ee Gibiraa ta'uu danda'a waa'ee hidhamtoota siyaasaa Baqqalaa Garbaa fa'aa Dr. Mararaa Guddinaa fi kumaatamootaan kan bara 1990 kaasanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan mana hidhaa jiran dabalatee jechuudha yoom mana hidhaati ba'an so timelinein kun baay'ee importantiidha jechuudha isa kanadha kan akkaataan itti deemuun nurra jiru. Hayyee hedduu galatoomee Dr. Enoch daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show keessummaan koo har'aa akkuma gartan aktiivist Dr. Enoch Gabbisaati waa'ee haala yerootiif akkasumas waa'ee mootummaa naannoo Oromiyaa amma mootaanee waa'ee obbo Baqqalee Garbaa fa'aa guyyaa kaleessaa mana murtii federaalaatti dhiyaatanii turan waa'een isaanii maalirra ga'e Enoch itti dhiyeenya kanarraa situ qaba waan ta'eef ansi gaafadha. Okay, dhimma obbo Baqqalee Garbaa jalqabaa kaasee hordofaan ture akka ogeessa seeraattis gama komishinii mirga namummaa Oromiyaa Afrikaatti himata dhiyeessaa jirra. So wanti amma dhimmi kun irra ga'e obbo Baqqalee Garbaa jalqaba himatinni ittiin himatame himata farra shororkeessummaa seera labsii farra shororkeessummaatiin himatame. Labsii bara 2009 akka faranjiitti kan ba'e jechuudha. Himanni sun ji'a lama moo sadii dura gadi downgrade gadi godhanii yakka idileedhaan sirreessanii himatan deebisanii. So yakka idileedhaan gaafa himanni sun gaafa jijjiiramu bakka bu'aan isaanii yookaan ogeessa seeraa isaaniin bakka bu'u gaaffii inni kaasu tokko namni yakka idileetiin himatame mirga wabii eegamuudhaaf mirga qaba. Mirga wabii isaa inni eegamaaf heera irratti hundaa'e. Egaan akkuma hundi keenya beeknu namni labsii farra shororkeessummaatiin himatame mirgi wabii isaa inni eegamuuf. So amma erga himanni obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa yakka idilee yookaan immoo ordinary crime erga ta'e mirgi wabii isaanii maaliif hin eegamuu fi kan jedhu gaaffii dhiyeessee ture. Mana murtii olaanaa federaalaa akka lidataa akka jiruu fi jechuudha. Abbaan seeraa kan lidataa jiru abbaa seeraa wayyaanee jechuudha. Lakki obbo Baqqalaa Garbaa biyyaa bahuu danda'a. So mirgi wabii isaa yoo eegameef deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a. Guyyaa beellamaatti dhiyaachuu dhiisuu danda'a jechuudhaan mirga wabii sana dhorke. Amma kaleessa wanti ture maali mirga wabii ilaalchisee abukaatoon obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa mana murtii waliigala federaalaa yookaan immoo federal supreme courtiitti oliyyannoo dhiyeessee jechuudha. Oliyyannoo kana ilaalaa jira yeroo ammaatti supreme courtiin mootummaa federaalaa oliyyannoo mirga wabii qofaadha kan ilaalaa jiru. Dhimmi isaanii garuu dhimmi subject matteriin inni main ta'e
ammayyuu sadarkaa federaalaa irra jira jechuudha. Waa'een yakka idilee sun yakka idilee inni ittiin himatame ammayyuu sadarkaa mana murtii olaanaa irratti yookaan high courtiitti ilaalamaa jira. Wanti kaleessa dhufe oliyyannoo mirga wabii eegamee fi mirga wabiitiin ba'ee dhimma isaanii alaa deddeebi'ee hordofachuu qabamoo hin qabu gaaffii jedhu irratti murteessuudhaaf manni murtii waliigala federaalaa Itoophiyaa beellama biraa dabarsee kennee jechuudha kaleessa. So kanarra jira wanti asirratti gama kanaan hubatamuu qabu tokkoffaa mana hantuutaatii biqilan argan. Kana jechuun maal jechuudha? Mana murtii wayyaaneetii haqan argatu Oromoon. Maaliif hin argatu yoonaan jettee jalqabumayyuu yakkamaa ta'e yookaan yakka dalagee miti Oromoon kan hidhamu. Oromoo waan ta'eef Oromoo hubate waan ta'eef Oromoo qalbii qabu waan ta'eef wayyaanee kan sodaachisu yoo ta'e wayyaaneen yeroo hundumaa hidhiiti. Kanaaf kan obbo Baqqalaa Garbaa jedhame. Obbo Baqqalaa Garbaa akkuma beeknu uummata Oromoo duwwaa hin taane uummattoota lammiileen adda biroollee akka hoggana isaaniitti ilaalu kun waan ifa jirudha. So kun mootummaa wayyaaneetiif sodaa guddaadha. Meejor feetidha. Meeshaa baatanii loluu caalaa tokko inni kan garbaan kan wayyaanee sodaatu tokko isa kana. So isa kanaaf kan isheen hidhee yakkamaa waan ta'eef yookaan yakka waan dalageef miti. So adeemsi seeraa biyya sana keessa jiru obbo Baqqalaa Garbaatiif haqan kennamoo hin kennu obviously haqan kennu. Garuu maal ta'utu irra jira adeemsa kanatti gargaaramuudhaan obbo Baqqalaa Garbaatiif abukaatoon isaa amma yoo agarre adeemsuma seeraa kanatti gargaaramuudhaan hoggansa baay'ee agarsiisaa jiran. Fakkeenyaaf ragaa ittisaa gaafa waaman Prime Ministerii ragaa ittisaa ta'e akka dhiyaatu waaman. Pirezidaanti Lammaan ragaa ittisaa ta'e akka dhiyaatu waaman. Ragaa ittisaa ta'anii jarri kun Baqqalaa Garbaa ittisuudhaaf miti dubbiin. Jarri kun mana murtiitti dhiyaachuu danda'u hin danda'an. Seeraa ol moo seeraa ol miti jarri kun isa jedhu uummata barsiisuudhaaf Baqqalaa Garbaa kan inni kana godhu. Kun this is genius. Genius lawyering strategy jedhama kun. Obviously Prime Ministeriin dhiyaachuu dhiisuu danda'a, Pirezidaanti Lammaan dhiyaachuu dhiisuu danda'a. Hin dhiyaatu yoo ta'e garuu seera kabajee dhiyaatu yoo ta'e garuu ergaa guddaas dabarsuu danda'a. So obbo Baqqalaa Garbaa uummata biyya sanaa barsiisaa jira. Adeemsa seeraa kana irratti hundaa'e. Malee ofiisaa bilisa of baasuudhaaf miti kaayyoon isaa. Adeemsuma seeraaf seeruma isaan qopheessan kana irratti hundaa'uudhaan isatti gargaaramuudhaan uummata barsiisaa waan jiru natti fakkaata Baqqalaa Garbaa. Isa kana hubanna. Kana natti fakkaata gabaabaadhumatti abdeetiin obbo Baqqalaa Garbaa. Garuu yeroo ammaatti loo iskuulii bakka amma barsiisaa jirutti keezii obbo Baqqalaa Garbaa kana manni barumsaa an bakka amma jiru irratti yeroo resource invest godhee hojjetamee xumuramaa jira gara African Commission of Human Rights dhiyeessuudhaaf yeroo torban muraasa keessatti kan dhiyaatu ta'a yeroo sanatti immoo abdeetii adda ta'ee si geessuu nan danda'a. Hayyee hedduu galatoome Heenok horii bulii ibsa bal'aa nu laatte. Egaa Waaqayyoon hidhamtoota keenya sabboontoota qabsaa'ota hooggantoota keenya maadhaa jiran isaanii wajjin akka ta'u kadhaa keenya egaa warra baas seeraa kun taayimiidhaan nama kaffalsiistu yeroo baay'ee sirra qabachuun barbaadu amma sagantaa keenya asuma irratti nan gooroba garuu dhuma irratti haala yeroo ammaa wajjinis wal qabatee waan uummanni Oromoo gochuun irra jiraatu akka ogeessa seeraa akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti mee maal gochuu qabu Oromoon haala amma yeroo ammaa kana deemaa jiru kana ergaa maal dabarsita? To begin with an xiinxalaa siyaasaa miti garuu interest isaa qaba baruudhaaf. Ta'uti ergaa maalii qabda waan jettee it's not that my ergaa really matters garuu akka nama tokkotti opinionii qabu maalidha? Siyaasni Oromoo siyaasa emotionii irraa adda ta'uu danda'utu irra jira. Emotioniin barbaachisaadha. Emotioniin passionii qaba, motivationii qaba. Garuu emotioniidhaan namni biyya bulchuu hin danda'u. Emotioniidhaan namni aangoo qabachuu hin danda'u. Miira qofa irratti hundaa'ee namni aangoo qabachuu hin danda'u. Keessumatti immoo uummata daayaspooraatiif kan baay'ee na ajaa'ibu uummanni qeerroo fi dargaggoo fi uummanni Oromoo bakka biyya jiru uummata bishaati. Of course rakkina keessa dhalatanii guddatan rakkina sana keessa jiraachaa jiran. So furmaata biraan qaban bishaachuu malee uummata bishaata ta'aniif. Ka daayaspooraa jiru garuu tokkoffaa roolii keenya osoo beekne rooliin uummata daayaspooraa assistance rooliidha malee leading roolii hin qabne. Maatiin keenya mana hidhaa keessa jiraachuu danda'u. Obboloonni keenya mana hidhaa keessa jiraachuu danda'u.
haa ta'uuti garuu as teenyee roolii assistance roolii kana haala nurraa eegamuun taphachuudha. Haala nurraa eegamuun ba'uudha. Tokko kana. Lammaffaan immoo namni yeroo ammaatti jireenya virtual life kan jedhamu. Virtual life jechuun wanti hundumtuu jireenya screenii irratti. Nyaati dhugaatiin falmiin wanti hundumtuu screenii irratti gaggeeffama. Screenii bilbilaa irratti yookaan kompiitara irratti yookaan laaptooppii irratti. Namni social media irratti yookaan virtually namni wal loleef tokkummaan Oromoo gaaffii keessa gala jechuu miti. An har'a ka'ee social media irratti wayi maxxanse jechuun tokkummaan Oromoo kan badu yoo ta'e tokkummaan sun habarbadaa'u. Tokkummaa Oromoo nama tokko lamatu social media irra taa'ee Arsiif Wallaggaa Harariif Shawaa arrabsee tokkummaa Oromoo diiguu danda'a yoo ta'e tokkummaan Oromoo habadu. Tokkummaan Oromoo dhiigamee qarattuu hundaa'e akkuma hundi keenya beeknu. Seenaa bara 1980 keessa Somaaliyaa keessatti amantiidhaan gargar hin baanu jedhanii boolla tokkotti gaafa Oromoo dhume ni beenna. So keessumatti ijoollee biyya jirtaniif kun ergaa an qabu Oromoon as social media irratti Facebook irratti wal loleef tokkummaa Oromootu adda bee jettanii hin yaadinaas hin yaadda'inaas. Tokkummaan keenya social mediaatiin gaaffii jala seene yoo ta'e tokkummaa mayyuu hin qabne jechuudha silayyuu. Garuu immoo Oromoon tokkummaa qaba. Jaarraa 16ffaa 17ffaa irraa kaasee duudhaa hagaarraatti lafa kaa'ee jechuudha. So kana hubannoo qalbiidhaan kana irra deebinee hubannee namni yaada isaa haala naamusa qabuun dhiyeeffachuun gaariidha. Oromoon yoo wal lole rakkina qabu waliin lolu wal halolu yaada. Yaadaan adda adda haa ba'u. Oromoon right wingii haa qabaatu, left wingii haa qabaatu, central location haa qabaatu. Kun hundumtuu dibeetiidhaaf falmiidhaaf gaggeeffama. So yaadda'uun hin barbaachisu kun sirnuma adeemsa siyaasaa yookaan immoo social process ta'u keessa waanta jirudha. Isa kana akkasitiin uummanni Oromoo ilaalee garuu tokkoof tokko galmisa uummanni Oromoo at the end of the day lafa isaa qabeenyaa isaa mana isaa siyaasa isaa ofiisaatiin bulchuu danda'utu irra jira. Habashaa miti, wayyaanee miti yookaan nama biraa miti. Isee kana irratti adda ba'uun hin barbaachisu. Isa hafa irratti inni kaan karaa kana deemu, inni kaan karaa kana deemu garuu achitti wal arguu danda'udha. So I think frameworkii kana yoo qabaanne, mindsetii kana yoo qabaanne bakka guddaa ga'uun hin danda'ama. Lammaffaan immoo adeemsa kana keessa, falmii kana keessa boordeebinee wajjin hojjenna namoota baay'ee wajjin. Boordeebinee waliin jiraan akka wal hin madeessine. Namni wal dhabee, wal lolee nagaa walitti dhaamee wal biraa deemuu danda'a. Bor wal arguu danda'a waan ta'eef. Wal madeessuun garuu revenge yookaan immoo garan barbaannetti geessa. So isee kana of eeggannoo godhee Oromoon yeroo ammaa social media control godheera. Haala lafa jirus qeeroon biyyaa control godheera. So isa borii yaadu fuuldurri Oromoo waggaa 100 irraa eessa jira? Kan jedhu har'aa kaaneet kan yaaduu danda'u nurra jiru. Isa waggaa 2, waggaa 3, waggaa 5 qofa miti. Oromoo waggaa 100 irraa waggaa 150 irraa maali hireensa? Of course Oromoon hin bilisooma yeroo dhiyootti kun gaaffii qabu haala amma adeemaa jiru irraa hin barra. Garuu century tokko booda maali Oromoon hireensaa kan jiru sammaa kaasneet kan yaaduu danda'u nurra jiru. Yaada buqqisuun kan nurra jiru. Innovate gochuun kan nurra jiru. Isee har'aa isee waggaa 5 qofa waa'ee wayyaanii duwwaa yaaduu miti. Haalli addunyaa yerootti jijjiiramaa jira. Order yookaan immoo global order dhufu keessatti Oromoon ga'een isaa maali kan jedhu har'aa kaasnee yoo yaadne malee hojii hin qabu. So seema kana jechuun barbaade galatoomii oduutti baay'ee seertama. Hayyee hedduu galatoomi lakkii waan barumsa bareedaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show egaa keessummaan koo irraa Dr. Henook Gabbisaa wajjin turtiin keenya sumarratti raawwanna. Mee Henook ergaa kee isa dhumaa sila egaa nu dabarsitee amma immoo muuziqaadhaan waan nu dabarsite yoo jiraate ammaaf garuu muuziqaa tokko nu afeertee nagaatti waliin jenna. Sagantaa guyyaa biraatti immoo walitti deebina yeroo qabaanne hundumaatti horii buli ulfaadhu. Galatoomi baay'ee wallee jaamboo keessa tokko yoona affeertan tolaa keessumatti immoo sirba foollee kan jedhu kan jaamboo sana yoona affeerte natti tolaa maaliif akkan jedhe guyyaa biraatti tumuu danda'a sirba foollee sana natti tola. Foolleen isin afeeraa daawwattoota keenyaa kun afeerraa Henook Gabbisaati.
fardi geeshoo nyaatu yoo garroota malee alagaan nan galchuu kan naloota malee yaa shimbirroon nanaati yaa uchalee mini qonnaa keenya siraataan kichalee alaakaa siroo midhaane kiraari daamannaa si wayyaa yaadibee kan du'e maabocha kan jiru wal jibbee yaa shimbirroon nanaati yaa wajjiti haadha manaa gootaa noorimee yaa gifti seenii saddeet tarafii mulate biti dambala mulate biti dambala mulate biti dambala mulate biti dambala Belbani kale kale butta kale sangota kufise kale sangota kufise kale sangota kufise ya magala no bori gana mawagni kudise gana mawagni kudise gana mawagni kudise gana mawagni kudise ya magala ngimbichu gana mawagni kudise 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 Dute ashagana pero dansi rati jaramana Dute ashagana pero dansi rati jaramana Achar jabaru tanam nu garagalelanu Achar jabaru tanam nu garagalelanu Akkanatti farfatani nama nama kennani raafatani Akkanatti farfatani nama nama kennani raafatani Achar jalamichu keuma keetitti siyaayitichu Achar jalamichu keuma keetitti siyaayitichu Shigi shigi nyata, shigi shigi nyata. Ole 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 ole. Anagalana nakute abonati mufate gata. 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 Yadale chakuru shame. Yadale chakuru shame Ole 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 Yakala warasani ole lapsi lumayame Yakala warasani ole dimsha shumayame Yakala warasani ole lapsi lumayame Yakala warasani ole lapsi lumayame Yakala warasani ole dimsha shumayame Karakam, karakam, yakala warasani folle lapsi lumayame. Karakam, karakam, yakala warasani folle lusha mayame. Karakam, karakam, yakala warasani folle lapsi lumayame. Karakam, karakam. Martelu megecha, ejariti matisani lencha. Martelu megecha, ejariti matisani lencha. Atandela fu, marga peta sikaraga fu. Atandela fu, marga peta sikaraga fu. Aponi kogota, anile achinanga duoda. Aponi kogota, anile achinanga duoda. Akoma oma shakite, nasobemo akuma keta nime. Akoma oma shakite, nasobemo akuma keta nime. Dale kumnim bitu ya benya, dale kumnim bitu ya benya. Ole 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 ole, siyabalu finan kabdu kesile mure abang Kenya. 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 Kasate masagaran Kenya
kasade masagadaan keenya. Olle 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 te magala no gori jolle borka muratu shanya. Te magala gimichu 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 jolle borka muratu shanya. Tabakam te magala gimachi jolle borka muratu shanya. Tabakam te magala gimichu jolle borka muratu shanya. Tabakam te karre waragalan jolle borka muratu shanya. Tabakam te kurama dimelva jolle borka muratu shanya. Tabakam te karre waragalan jolle borka muratu shanya.